Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya, qophii keenya har'aatiin yakkoota sodaachisoo hojjetamanii hanga har'aatti furmaata hin arganne qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaarii. Afraffaa Laars Mitank. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2014 namichi waggaa 24 fi lammii Jarmanii ta'e maqaan isaa Laars Mitank jedhamu hiriyoota isaa waliin gara biyya Bulgaariyaa deemuuf ni qophaa'a. Erga deemaniin boodas wantoonni hunduu haala yaadaniin deemaafii turanii. Haa ta'u malee gaaf tokko Laars kubbaa miilaa ilaalee yommuu deebi'u namoota hin beekne waliin walitti bu'uudhaan gurri isaa tokkichi ni miidhama. Sababa kanaanis hiriyoota isaa waliin gara biyya isaatti deebi'uu hin dandeenye ture. Innis hanga itti furutti kutaa tokko kireeffatee yeroo xiqqoodhaaf achi turuuf ni karoorsa. Haa ta'u malee gaaf sana galgala haadha isaaf bilbilee wantoota namatti bitaa galan akka argee fi kireedit kaardii isaa akka cuftuuf itti hima. Isa boodas Laars kutaa sana gadhiisee gara eerpoortii adeema. Irra deebiin haadha isaaf bilbilee namoonni 4 akka isa hordofan itti hima. Isa booda Laars gara eerpoortii yommuu seenu seekuritii kaameraan ni agarsiisa. Haa ta'u malee Laars daqiiqaa booda meeshaa qabatee ture sana gatuun yommuu eerpoortiidhaa kaatee ba'u ni mul'ata. Kana boodas namoonni isa argan akka inni dallaarra utaalee gara bosonaatti fiigee deeme dubbataniiru. Taatee kana booda garuu Laars eessa buuteen isaa osoo hin argamin du'uu fi jiraachuun isaallee osoo hin beekamin hafuu danda'eera. Erga badee waggaa 8 guutus hanga har'aatti hin argamne. Sadaffaa Alan Jiil. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2014 namichi Alan Jiil jedhamu kun wantoota nama ajaa'iban gochaa ture. Seekuritii kaameraa irraa akka argametti namichi kun magaalota Ingilizii keessatti argaman keessa yommuu asiif achi jooru ni mul'ata. Jalqaba magaalaa Weed Bridge, itti aansuun Turooroo, achiin Niw Kwaay, dhumarratti ammoo Paaraan Poorz kan deeme yommuu ta'u, namichi kun sababni inni magaalaa 4 itti deeme namni beeku hin jiru. Guyyaa itti aanu reeffi namicha kanaa hara Paaraan Poorz maddiitti argamuu danda'eera. Innis kaalsii tokkoo fi caammaa isaatiin ala qullaa isaa kan argame yommuu ta'u, wanti biraan argame ammoo seenaa isaa caalaatti jabaa kan godhe ture. Innis kaalsiin isaa tokkichi afaan isaa keessatti ruuqqamee fo'aa eerfooniitiin maramee kan argame yommuu ta'u, reeffa isaa maddiittis jaakkeettiin argamee ture. Keessa jaakkeettii sanas paawundii Biriitishii 99 kan jiru yommuu ta'u, dabtarri baankii fi kireedit kaardiin isaa hin jiran ture. Waaleetii isaa keessattis kan hafee ture suuraa isaa daa'imummaa yommuu ta'u, boodarrattis poolisoonni yommuu sakatta'an jaakkeettiin isaan argatanii ture kan Alan uffatee ture irraa adda ta'uu isaa ni hubatu. Jalqaba irratti namichi kun akka of ajjeesee ture kan shakkame yommuu ta'u, isa booda garuu qorannaa reeffaa godhameen harka isaa mirgaarra, laphee isaarraa fi sammuu isaarra rukuttaan irra deddeebiin akka irratti taasifame beekamuu danda'eera. Ragaa kana hunda argatanis poolisoonni yakka guyyaa kana uumame osoo hin furiin hanga har'aatti eenyuun akka raawwatame osoo hin beekin hafuu danda'eera. Lammaffaa Jaakii Suuton. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 gaazexeessituun Siizin Biriitish taate Jaakii Suuton jedhamtu Iraaq deemuuf eerpoortii Turkii keessatti ni argamti. Sa'a boodas niitiin kun mana fincaanii eerpoortichaa keessatti duutee argamti. Yeroo sanattis poolisoonni niitiin kun hidhaa caammaa isheetiin of ajjeestee akka turte ibsanii turanii. Jalqaba Jaakiin gara eerpoortichaa yommuu deemtu waan barafatteef balaliin akka ishee jala darbee fi tikkeettiin biraa akka hin jirre yommuu itti himan aartee akka turte namoonni achi turan ibsaniiru. Haa ta'u malee ragaawwan boodarra bahuun Jaakiin tikkeettii biraa argachuu akka dandeessu beekameera. Isa malees niitiin kun waaleetii ishee keessaa qarshii fi kireedit kaardii akka qabdu akkasumas du'a isheen dura mi'oota bitaa akka turte seekuritii kaameraa irraa argamuu danda'eera. Kana jechuunis namni tokko kan of ajjeesu yoo ta'e
mi'a bituun isa hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu niitiin kun akka of hin ajjeesne beekamuu danda'eera. Ta'us poolisoonni kun furmaata osoo hin argatin hanga har'aatti hafaniiru. Tokkoffaa Jeemisans Faamilii. Seenaan kun yakkoota dhiyeenya kanatti hojjetaman keessaa jalqaba irratti kan argamudha. Paastariin bataskaana isaanii manni namoota kanaa hafuura hamaadhaan akka marfame itti akka himan ni dubbata. Haala kanaanis maatiin Jeemisan namoota mana kana turanii fi du'aan darban waliin akka wal argan dubbataniiru. Itti dabaluunis mucaan isaanii waggaa 6 hafuura daa'imaa waliin akka dubbatu ibsaniiru. Hafuurota keessaa isaan lamaan Imlii fi Maayikil akka jedhaman, itti dabaluunis inni tokko koochoo akka qabu dubbataniiru. Maatiin kunis yaadda'anii paastarii isaanii bira deemuun karaa ittiin wanta kana ofirraa dhorkan ni gaafatu. Itti dabalees paastariin kun Jeemisan seexanicha ofirraa dhorkuuf kitaaba seexanootaa bitee akka ture itti himuu isaa dubbateera. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2009 maatiin Jeemisan imala gochuudhaaf konkolaataa isaanii irratti mi'a yommuu fe'an ni mul'ata. Yommuu kana godhanis seekuritii kaameeraa mana isaaniitiin waraabamaa turani. Viidiyoo kana irrattis irra deddeebiin dhirsaaf niitiin kun yommuu konkolaataa seenanii fi manatti deebi'an ni mul'ata. Yeroo kana hunda yommuu deddeebi'anis jecha tokko illee walitti hin haasofne ture. Itti aansuunis konkolaataa isaanii seenanii ni adeemu. Guyyaa 8 boodas konkolaataan isaanii karaa tokko irra dhaabbatee ni argama. Konkolaataa isaanii keessattis waaleetii, waraqaa eenyummaa, bilbila, $32,000 fi sareen isaanii kan argame yommuu ta'u, innis beelaan du'uuf xiqqummaaf hafe ture. Ji'oota 8fis poolisoonni barbaacha haa godhan malee homaa argachuu hin dandeenye ture. Namoonni waa'ee isaanii dhaga'anis maatiin kun qoricha nama adochuu fayyadamuu akka danda'anii fi yommuu qoricha kana bituuf adeeman ajjeefamuu akka danda'an shakkii isaanii dubbataniiru. Poolisoonni garuu sakattaa mana isaanii irratti godhaniin ragaa akkanaa kamuu hin arganne ture. Maatiin kun erga badanii waggaa 4 booda iddoo konkolaataan isaanii argamerraa maayilii 3 iddoo fagaatu irratti lafeen namoota du'anii ni argama. Qorannoon erga godhameen boodas lafeewwan kun kan maatii kanaa ta'uun isaa ni beekama. Haa ta'u malee lafeen isaanii sirriitti tortoree waan tureef sababa ittiin du'an beekuun hin danda'amne. Hanga har'aattis sababni du'a maatii kanaa osoo hin beekamin hafuu danda'eera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Hanga viidiyoo haaraadhaan walitti deebinutti nagaatti.